إذن إن شاء الله أولا أقول لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أشما هركفوني أكم دفتق بجمتوتا في جالة توتا channelii ifaa buruu hundi keessan bakka jirtanitti nagaa fi rahmanni rabbii isinirra haa jiraatu. Bakka jiraatan jiraadhaa, umrii nuuf dheeradhaa isinin jenna. Akkasumas walitti deebineetiin jirra. Har'a gaafii deebii kan ta'uudha. Warroota koomantii mee maal akka barreessanii maal akka na gaafatanii isaan saniif deebii ajaa'ibaa wayii yookiin immoo gaafii ajaa'ibaa wayii na gaafatanii deebii ajaa'ibaa wayii deebisuudhaaf fedha. Warroonni chaanala kana hanga video kan hanga dhumaatti hordoftanii barnoota hedduu asirraa fudhatan jedhee inshallah abdii qaba. Hanga dhumaatti na hordofaa jechuun dhaamsa kooti. Garuu kana jechuun duratti warroonni chaanala kanaaf haarawaa taatanii jirtan subscribe gochuu hin irraanfatina. Akkasuma immoo like gochuudha. Warroota biraan gahin biraan gahuun hiriyoota keessan ka jaalatan biraan gahuuni isinirra haa jiraatu. Chaanala kana jajjabeessa subscribe like share gochuudha. Hiriyoota keessan biraan gahaa isinin jedha. Har'a gaafin jiru gaafii koomantiin maal jetti yoo jettanii gama waliin laallu ta'a. Jalqaba irratti assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatuhu jirtu ustaaza nuuf jiraadhaa mee waa'ee yeroon wal qabatu nuuf ibsaa. Sooshaal miidiyaa pozitiivii fi isa negatiivii jechuun maal jechuudha jedha. Kalee ani waa'ee sooshaal miidiyaa irraa namoonni hedduun sooshaal miidiyaa akka negatiivitti fayyadamanii kun pozitiivitti fayyadamanii waan jedhu irraa dubbadhee akkas jechuun maali yaada san addaan nuuf ibsaa naan jedhee namichi kun barataadha fakkaata. Yoo akkuma waliin beekamu sooshaal miidiyaa kana akkuma beekamu negatiivi pozitiivi jechuun isaa maali yoo jettanii namoonni kallattii sirriitiin fayyadaman namoonni adeemsa sirriitiin fayyadamanii pozitiivi fayyadaman jennaani warroonni adeemsa hin taane immoo hojii isaanii hiikanii akka hin taanetti yeroo isaanii itti gubanii hirriba isaanii itti dhabanii dalagaa isaanii itti dhaabanii hojjetanii inni sun akka hin taanetti fayyadamee hojii negatiiva dalagaa jira jechuudha. Kana jechuun maali? Fakkeenyaaf waa'ee warra negatiivaa irraa isin haa fudhadhu. Fakkeenyaaf nama waa dalagu tokko irraa yoo isin fudhadhu taa'ee nama waa dalagu namni tokko dalagaa mana rifeensaa dalagaa haa jennu. Dalagaa mana rifeensaa namni dalagu tokko halkan feesbuuka wantoota garaagaraatiin miseenjeraan yuutuubiidhaan wantoota garaagaraatiin halkan jeeqamaa bulee intarneeta garagaraa fayyadamee jeeqamaa bulee halkan keessa sa'a 5-6tti karaa yoo ta'u ta'e ganama immoo inni halkan kana olii gad oofaa bulee yeroo ka'u guyyaa sa'a 5tti ka'a yoo ta'e osoo rafu namni kun gaafa sa'a 5tti ka'u yeroo inni mana rifeensaa banatu fuula digatee nyaatuu fi fayyadamee yeroo banu sa'aatii 6 jechuudha. Yeroo kana keessatti sa'aatiin inni fayyadame sa'aatii meeqa? Sa'aatiin inni gube immoo sa'aatii meeqa? Namni kun immoo nama dalagaati. Ganama osoo sa'aatii 12tti ka'ee hanga sa'aatii 5 dalagee jijjiiramni isaa hojiin isaa hangam ta'a? Inni rafu kun immoo kisaaraan isaa hangam ta'a jettanii deebistanii madaaltanii yoo kalaaltan ta'e namtichi kun jechoota yookiin immoo sooshaal miidiyaa karaa negatiivatiin fayyadame jechuun asirraa fudhachuu dandeenya jechuudha. Kana qofa osoo hin ta'initti dhimmicha fakkeenyaaf seenaa yoo isin kaasu jaarsa fi jaartiin yeroo tokko warroota tapha kuwaasii taphatan kana hordofaa turan kun Arsenaaliin deeggara kun immoo Maanchesteriin deeggarti. Jaartiin Maanchesteriin deeggarti jaarsi immoo Arsenaaliin deeggaraa jechuudha. Osuma deeggaranuu Arsenaalii fi Maanchester silaa keessumaa tokko mo'atee jennaaniin jarri kun walitti qeeqa jammaran. Qeeqa xixiqqoo walitti jammaranii qeeqni xixiqqoo immoo guddatee jara maal godhuu fidee jara addaan baasuutti fidee jechuudha. Jarri kun maal ta'an? Televiziyoona saleedaa gahuuf dura kaa'anii osuma kana hordofan isaan kun jaarsa fi jaartii. Maanchesterii fi Arsenaal dhalatu jaraatu hin beekan. Isaan dhalatu miti biyyi tunuyyuu hin jirti hin jirtu taphattoonni kun addaan hin beekanii jechuudha. Garuu jarri asuma taa'anii gareen kun maal ta'e kan jedhu irratti jaarsa fi jaartiin nikaa wal gafuranii addaan bahanii addaan faca'anii jechuudha. Mee fakkeenya fudhadhaa jaarsa fi jaartii akkanaa tana gaafa isaan kun bifa kanaan rakkoo akkanaa kanaan addaan bahan kun rakkoo sooshaal miidiyaa ta'uu isaa ni hubattan. Rakkoo akkanaa kanaan addaan bahanii addaan faca'anii dhaloonni isaanirraa bahu ilmaan isaanirraa bahu hoo akkam tahaa? Wanti isaan hordofanoo akkam tahaa? Dhaloonni kunoo dhaloota garam deemu dhaloonni isaanirraa bahu kun dhaloonni jaarsa fi jaartiin tun gumaachan uummata Oromootis ta'ee uummata Islaamaatiif ta'ee wanti isaanirraa bahu wanti isaan gumaachan kun uummata akkamii akka ta'e dubbii kana ilaaltanii hubachuu ni dandeettan. Kanaaf warroonni kallattii hin taaneen fayyadamanii jechoota negatiiva keessa akka jiranitti hubatamaa jechuudha. Kana osoo hin ta'in barataan tokko ni barata
yoo tiktookii seenu sa'aatii tokko lama yoo tiktookii malaa daqiiqaa 10 daqiiqaa naa ol yoo tiktookii malaa barnoota ofii gabaratee galisan yoo quba hin qabne yoo hin qo'anne yoo hin hubanne yeroo qormaata halkanii guyyaa irratti dhabee yoo ittiin dadhabin inni immoo kanumatti ija bobaasaa yoo ka'ulu ta'e kanumatti ija bobaasaa yoo ka'oolu ta'e barataan sun dadhabbina argamsiiseetiin jira jechuudha. Wanni kanatti fide hoo waan biraa hordofuun miidiyaa sooshaal miidiyaa hordofuun rakkoo kana irra gaggeessee jira jechuudha. Kana jechuun warroonni akka hin taanetti fayyadamanii kallattii hin taane fayyadamaa jiran negatiiva keessa jiraachuu isaanii kan mul'isu. Kanaaf maaltu nurraa barbaachisa? Sooshaal miidiyaa jechuun yoo nuti ittiin qaroomne isa nu qaroomsudha. Yoommoo ittiin muramne moo isa nu murudha. Kanaaf doofummaan nama balleessiti. Kanaaf yeroo hin taane asirratti hubamuun nu barbaachisu. Yeroo jechuun qaali. Yeroo kana addunyaan bifoota garaagaraatiin ibsiti. Fakkeenyaaf biyyoonni Arabaa jecha wayiitiin ibsan maal yeroo kana alwaqtu kaseefii jedhanii yeroon akka seefiitii jedhanii seefii jechuun maal waan qara qabu wayiiti. Waamoo yeroo si muru takkama yeroo ittiin kenne sirraa dabarsudha. Yeroo yoo ati itti fayyadamii yeroon si murte si bira tartii ati akkasumas si dhiiftee yeroon si biraa deemti jechuudha. Yeroo deebistee itti fayyadamuu dandeetti yeroon tabilaatti dhufa malee. Warroonni faranjii maal jedhanii taayimis gooldii jedhanii yeroo warqeedhaa jedhanii wanti warqee caalu waan hin jirree fi garuu yeroo warqee caalti wanni warqee caalu waan hin jirreef isitti fakkeessanii jechuudha. Kanaaf yeroo keenyatti fayyadamu akkaan nu barbaachisaa dhugumattu yeroo warqee caalu. Hayyoonni immoo waa'ee yeroo kanatti gaafa dubbatan maal jedhan taayim is laayif jedhanii yeroo jechuun jireenyaa jedhanii jireenya keessa jiraattu kan ati gaafa addunyaa kanarraa dhumatte yeroo addunyaa kanarratti qabdu hanga addunyaa kanarratti qabdu xumurteetiin jirta jechuudha. Jiruun addunyaa kun jiruu kun tiraataadha. Yoo itti fayyadamte bira tarta yoo ittiin fayyadamin kee illee yoo hin dalagatiin addunyaa kanarraa ni deemta jechuudha. Kana waan ta'eef yeroo itti fayyadamuun baay'ee akkaan barbaachisaadha. Kanaaf yeroo itti fayyadamaa jechuun dhaamsa kooti. Akka hin taanetti illee immoo sooshaal miidiyaa yookiin intarneetii hin fayyadaminaa jechuun dhaamsa kooti. Fakkeenyaaf waa'ee positiivaati. Positiiv akkamitti fayyadamnaa fayyadamu ta'e fakkeenyaaf barataan tokko ni barata erga ta'e wanti inni hordofuu qabu sooshaal miidiyaa kanarratti dhimma waa'ee barnoota irratti ilaalchisuu qabu. Waa'ee barnootaa qofa hordofuu qaba malee dhimma isan ilaalan dhimma isan fayyadamuu qabu. Tokko nama asirraa yeroo ati ol baatu kanatti ani maal barachuu qaba asirraa maal hubachuu qaba hanga sa'aatii irratti gubee kanarraa maal fayyadame yoo seenaa asirraa dhageesse seenaa sanarraa maal qayyabadha. Wanta asirratti hubatte kana as deebitee hojiitti jijjiiruu waan gorsaa wayii hubatuu danda'uu qabda malee warroota qullaa taa'ee kolfee kolfisiisee koomedii piraankii maal irratti dalagee waan faayidaa siif hin qabne as deebi'ee mataa kan jijjiiruu hin dandeenye dhaloota jijjiiruu hin dandeenye achirraa gorsa hojii fudhattee itti fayyadamuu hin dandeenye yoo fayyadamtu ta'e ati yeroo kana dadhabbina keessa jirta jechuudha. Achirraa gadi fuutee immoo seenaa tokkorraa barattee barnoota tokkorraa barattee akkaataa ittiin silaa fayyadaman kallattii silaa fayyadaman wanni asirra jiru waa hedduudha waan gurguddaa namni yoo adeemsa sirriitiin kan fayyadamu ta'e jechuudha. Kana yoo fayyadamtee as deebitee jireenya kan keetii mataa kan keetii jijjiirte faayidaa guddaa qabaachuu agarsiisa. Fakkeenyaaf ijoollee biyyoota Arabaa jiranii fi keessaa biyyoota Eeshiyaa biyyoota garagaraa keessa jiran haa fudhannu. Yeroo mana bahanitti isaan dalagaaf mana bahan. Yeroo ammaa kana keessatti garuu teknoolojii fayyadamuudhaan teknoolojii kana fayyadamanii mana madaanii keessa ta'anii manoota biyyoota Arabaa jalatti qaxaraman jala ta'anii barnoota amantii Islaamaa Qur'aana barachaa jiran. Qur'aana baratan kana keessatti ijoollee yeroo jalqaba biyyaa baatu shahaadaa qabaduu jedhanii akkaataa shahaadaa itti qabatan hin beekne harkaan Islaamaa isaan hin beekne. Osoo Nabi Muhammad osoo jetteeni imaama ganda isaanii sitti himtu. Ka beekuu hin dandeenye ijoolleen akkanaatu meeqatu aktiivii ta'ee baratee jijjiiramee Qur'aana katabee waa'ee Islaamummaa addaan hubatee ataarraa fi meeqaa fi meeqa. Kallattii kanaa yoo fayyadaman ta'an jijjiiramatu jira jechuudha. Warroonni immoo jijjiiramni kun isaan hin dhaqqabin akkaataa hin taanetti fayyadamu. Biyyoota alaa kana keessa taa'ee intarneet waa hunda daataa hunda osumaa qabu akka hin taanetti dhama'ee bakki inni jiraatu fi akka inni jiraatu waggaa 10 biyya alaa kana keessa jiraatee osoo teknoolojii sirrii kanatti hin fayyadamin osuma garee gara naatirra gara siitirra amma waan taante liiviseen osuma namaaf deebi'ee laayik sheer taaptaap kanuma osumaa godhu yeroon irraa dhumatee gaafa biyyi fayyadame inni ijuma bobaasaa osumaa oolu akira deebi'ee sammummaa wallaaltuu dhabummaa sanii biyyarraa bahee biyyatti galee jechuudha. Warroonni silaa waa fayyadamanii karaa sooshaal miidiyaa kanaan hedduun fayyadameetiin jira. Warroonni ittiin daafamanii fi ittiin rakkatanillee hedduun ittiin rakkatee jira jechuudha. Kanaaf nuti warra karaa sirrii fayyadaman immoo warra karaa sirrii fayyadamnisanii kan jedhu keessatti bal'isnee of ilaaluun ni danda'ama. Kana waan ta'eef dhaamsi guyyaa har'aa kana fakkaata. Warroonni chanaala kanaaf haaraa taatan yerootti sabiskiraayib gochuu hin irraanfatina. Laayik gochuunis akkasuma immoo sheer gochuun hiriyoota keessan hundaa biraan gahuu danda'uu qabdanii akkuma amma dura dubbataa turre seenaa paartiidhaan seenaa sahaabotaa qabannee waliif dhufna jennee inshaallah seenaa sanis qabachuun dhufuun kenna waan hin qabne yeroo dhiyoo kana keessatti
kanaaf dhufaa jirra jajjabaadhaa rabbiin isin haa jajjabeessu xiqqoo fi keessa rabbiin isin haa jiraatu isin jedha. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.